abbaan Jifaar gaafa taayitaa irra baanu kiristaanni Itoophiyaa Yerusaalemii lafa qaba maal jennaan isaan guumay lafanitti irra dogdota fuudhanii ummata barbaachisanii as Finfinneen galle Gilgal Gibee lammaffaadhaan gadi bu'anii gara Jibuutii deemanii gizeessan Jibuutii dhaabne poortiin kan biraatii achi geessanii achiin jiddarraa Makkaan galchanii ummanni Itoophiyaa hundi akka as ciisu tola jedhanii nama kenne. Kun dhiira jaaru. Amanteen keenya kan biraatii gad akkan taane inni sun achii qaba ani immoo asiin qabaadha jedhanii qabsoo dambaran jechuudha. Kun waan guddaadha. Seenaa guddaa waan irraanfatamu miti. Rabbi birattis lafarrattis nama birattis. Kun dubbii guddaadha. Achirraan naa kaatan immoo seenaa guddaa jira Jimmaan keessa. Kan Oromoonis Amaarri seenyuu hin qabu. Shanan Gibee kan jedhamu akkuma kaaftaniittu Shanan Gibee masaraa Abbaa Jifaar keessatti balbala 5 qaba. Balballi 5 kun dimookiraasii ammoo amma nu iyyinuuf kana dura bu'ee beeka jiru. Balballi 5 kun kan eenyuuti? Balballi tokko kan Jimmaati, tokko kan Guumay, tokko kan Gommaati, tokko kan Geeray, tokko kan Limmuuti. Inni bakka bu'aan Limmuu akka dhufeen balbala Limmuutiin ol gala. Aqee barcuma qaba achi ta'a. Bakka bu'aan Guumay asiin ol gala. Aqee bakka lafa naannoo isaa keessa ta'a. Inni Geeraa, inni Gommaa akka kana. Jimma akkas. Kun qabsoo guddaadha. Waan guddaa hojjetames. Kanammoo bicha miti. Ennaasi naftanyaan ka'ee kee wararu abbaan Jifaar deebii sadii argatan. Deebii sadii mo'atan. Arfaffaa irratti mooraa gubbuu mana gubbuu innaa jalqabanuu harki kenname. Malee cal jedhamee miti. Qabsoon Jimma seenaadhaan qabu waan guddaa. Abbaa Joobirii, Abbaa Jifaarii ta'anii immoo mootummaa lixa Oromiyaa jedhanii labala xaaliyaanii sana hajuuja ture irraa ka'anii Wallagga, Ilubaaboor, Jimma mootummaa lixa Oromiyaa jedhanii dhaabanii. Kanarratti booda abbaan Joobir ajjeefamuunis kan itti qophaa'ame masaraan isaanii diigame amma dhiyeenyaatti illee kan jiru baargamoo tokkicha ture. Baargamoo abbaa Joobir jedhan lafa masaraa isaanii irratti hamman jiromtu. Egaa qabsoon duraa qabeeti. Eega immoo wayyaaneen dhufe immoo dubbiin guddaan hojjetame maali? Dura innaa wayyaaneen dhufee galee jedhamu simannu jedhanii gosa laqaa jedhanii yookaan immoo koree jaraa dhaabbatanii koree biyya bulchu dhaabbatanii innaa kaanu Haji Firaa kan jedhan ilmaa daadaa kootiiti isatu hoogganaa ture. Dagaa kan jedhamu tokko jira. Gara caffettaati geessicha mannisaa. Dagaan kun qanii tokkotti bosona galga'oo keessatti nama 54 makiinaa tokko guutuu tokkittiin kan seenaa dubbachuun inaaf utuu nafin fixe ofirraa muka tokko irra taa'e. Dura boombitti darbatee achirraa ka'e immoo isee fiigu sabaqatee jalaa ba'uu jedhu immoo rasaasaan funaane. Sana booda immoo kan akka Shemis Baawuu Sigimoorraa. Sigimoon biyya dhiiraa tokko lama qabu. Akka jiru qabsaadha. Kan akka Sheek Qaasim kan jedhamu Sattamma keessaa. Egaa dagaan amma jedhu aanaa Sattammaa keessaa caffetta kan akkasii uummata meeqa dhume gaafa filannoo dorgomuu dhaqu akka jiru uummanni bosona jira. Mana hidhaa jira. Mana hidhaa utuu taa'uu hin deemne ajjeefamaa ture badaa ture gaafa natti galuu qabee nam tokko ajjeefamne nam tokko eenyuun taane. Zuwaayin kan dhufe nama 468 Zuwaayitti dhabe. Eegan filatamee ka'ee dhufeen asitti utuun kanattis fiiguu hariin jiraajuu hiikaman uummanni akka jiru guumaa jenna Sattammaaf Sigimoon kanarratti takkaa utuu harkan kennine. Waa biraa dhiisi filannoo 87 silan isinitti hime eegan filatamee dhumee ka'e sagalee 12,000 Sigimoorraa uummatarraa kaardii funaananii ofii kennan. In spite of that utuma sun sanaan jiru hammas deebisee sagalee olaanaadhaan innaan filatamee ka'u beekamu hin fudhannu nama biyya ormaatii dhufe yoo maal ta'e hin fudhannu nu dhiiga keenya gad naqnee jedhan. Boordii filannoo tani jedhe boordii filannoo asii koree erge
koreen naan ergu koreen achi deemee dubbii kana innaa laalee ka'u korojoo fuunee deemna jedhan. Bara lakkaa'amee dhumeera. Eenyummoo asii jechuun fannifamee deemee hundatti. Korojoo fuunee achi kaanee gidee sana mattuu keessa ture guma. Anatu ummata adiinan galee shanan gideetti isin deebisaa jedheen adii galee. Akkuma kaayyoo kootiitti rabbi deennaa ga'ee gaafa sanachi mattuu deemi. Korojoo fuunee mattuu. Mattuu irraa achi innaa somnee kaan finfinnee alaqu korojoo kun jedhama. Waan nu jala geekataa turre walumatti qabamee finfinnee dhufe. Finfinnee irratti dhufamee innaa laalamee gidee sana Saffaa Birruuti ganaan boordii filannoo kan ture innaa laalamee ka'u filannoon akkam filatame labsame. Achumaan innaa kun godhamu innaanu korojoo fuunee mattuu deemnu warra boordii filannoo bakka bu'anii filachiisaa turan nama lama achi hin qabna najjeefna jedhii jarri achi badi finfinnee dhufanii boordiin filannoo baatii 8 qallabatti kennu. Baatii 8 jiraachise. Innaa kanaafuu ummanni Jimmaa seenaa duriitii qabee ummata qabsaadha. Ummata waan fedhurraa harki caalu immoo duran dubbata. Sigmoon illee inni dicha dura bu'e. Bakka gadi dhiisu kanaan hunduma akka hin bobbaa. Ummata guddaadha, ummata jagna guddaadha. Gaariidha. Galatoomaa.